Maljete tokkuma. Video ban. Akol sende video ban. Let's go. Ayyana bana Mani. daqiiqa. Kennaan birrii bashannaa nyaatta jedha tokko tokko addala. Maal jechuudha? Video bay kenna video bay. Video ba na video ba. Video networking hoto je tokko ba. Maalish. Qophaanna qabee jiraante Jirta sirrii jirta. Tokko birrii bashannaa nyaatta. Obsitu. Naan jechaa jira barjala kana real moo jedha. Banta mo singa gesa mo bantare. Koye xiqqoo na eeggatu. Egaa nagaatti qacarranaa biraati kennine. Maalarra nu feenna Carranaa buusta. biraati kennu. Xiqqoo ishiin tura qaama namni na buusta. Jammare akka waan mindaan na qaxaratti itti maanet komentii jalaa boggorsu fadhiisas deeggaddaas. Mindaan na qaxarsiseetem. Moo mindaa abbaa keetiin na qaxarsiseet. Way akka nama mindaan na qaxara ittiin ilaalin malee ati. Way waan hin taane komentii jalatti barreessisu si argeera bar. Sigigila ayidellem. Way mindaan na qaxarre waru waan akkasittiin of hin ilaalamu. Akkasitti of hin ilaalamu. Kare komentii kee viidiyoo koo jalatti illee komentii ati barreessite kuchisiisuu kee hin dhiisu rabbi. Nanaadhaan. Akka nama mindaan na qaxaratti ittiin ilaalin. Obsitu si geggeessu. Tokkummaa dhimma qabu dhugaa manum keessa nu barbaadeni malee. Waan akkanaafaatu jira jechuudha. Wallahi. Waan akkanaafaa baay'ee nama azzansiisu akkanaafaatu jira. Doktor maal rakkatti ati nagalchee dhaadhitaa? Doktor maal rakkatti? Alaabaan jaalala zidaa yaadannoo koo. Okay, Masho. Naam. Abu ummanni kun inni awwal bal'ee maal abbaasitti godhata? Maal abbaa keessanii taatan qoy? Viidiyoo baran. Tole. Ati kaleessa turte maali machuu dhufte qoy? Engadda kaleessa miti yaa carraan ijoollee sanii waan hin dhumanneef amma eebeen dubbanne. Siin eenyutu si nyaate? Siraj jedhama. Aboo sarara meedhi maal si godhe? Amma waggaa lamaaf deema. ID wannaa kaampaanii hojjisiisuu fi birrii 8,000 kenneefi IDchas naan hojjannee birrichas naan kennine achumaan bade. Ijoollee taaptaaf godha. Birrii 1,000 meeqa? 8,000 diraama 8,000. 1,000 meeqa? 8,000. Ijoollee torban koo jira gaa'e. 8,000. Waggaa meeqa jette? Waggaa lamaaf deemaam. Waan si hojjete kamiyyuu hin qabu? Waan takka. Naa kennuu miti amma sagalee isaatu kanan dhaga'e mucaa wayii mee yoo si minaalbaata bilbilisa yoo siif hojjete jedhee namaaf kenne Niitorkiin dhaqa baara hundi bilbila isaa namaaf kenne nama saniif dubbatee iyyuu akkan irraa qabu iyyuu jechuudha. Anammaa na jalaa isin dubbatu yoon barreessuufis warri kardii godhuufis homaa naan deebisu.
Inni eessa inni dhalataa isaati? Ani dhalata wannaatti na fakkaate bakkanatti hin beeku Abuun isa harka isaa. eessayyuu. Walloo. Akkamitti itti kennite? Waan hin beekne maaliif itti kennite ree? Afaan Oromoo dubbataa? Eeyyeen. Jechuun akkini Waan hin beeknetti maatu si kennisiise ree? akkin bare. Ani akkanatti qoradhee maalittan beekere ani namummaa isaa malee jechuun kan isaan dura xiqqoo kan obboleessa kooti naa hujee ture hin jettu. Achumaanii anallee immoo yeroo Eessatti barteeti nama kana eessatti barte? ani dhugaa dubbachuuf hin beeku jechuun obboleentala obboleettii xiyyaatu ollaasaa jira jechuudha. Ani Abudabeen hojjedha isaan achi chaarjaa jiru. Achi akkanatti waraqata hojjisiifachuun barbaada. ID jennaanii namni mucaan tokko hin jira. Ollaa kiyya nan beeka. Ijoolleen Habashaas baay'ee bira jirti. Isatu hujaa kaampaanii qaba. Kaampaaniidhaan hojjetaa fi naan jette. Naan jennaanini obboleessa kootiif gaafadhe. Obboleessa koo dallaalli fiddee asitti hujii jira jettee fiddee hujiin hin jiru. Achumaan bakka obboleessa kootiif hojjisiisuuf gaafadhe. Achumaan kan obboleessa kiyyaa naa hojii kana hunda bilbilumaan wal qunnamna malee ani carraa bahuu sin qabu ba'ees hin beeku wal arginees hin beenu bilbilumaan malee. Achumaan kan obboleessa kiyyaa hojii xumuree Naateen kuufaa turamtee duuteedhaan ishee. kan obboleessa kiyyaa seerumaan hojii naa xumuree naa kenne achumaan keenya immoo yoo dhageessee jirta taate Emirata wajjin dhufee achumaan jidduu san keessaan paaspoortii of harkaa hin qaba akkuma affoon dhufeenan piroosesii kana jalqabee jechuudha. Ooles hin bulle. Achumaan birrii 8,000 naan jedhee eshi jedheen 8,000 galcheef. Sana booda maal siin jedhe siin kenninere? Waan takka jechuun yeroo sanitti torban lama ta'ee inuma haasofna akkuma as jiru na dubbisa akkuma as jirutti na dubbisa achi xiqqoo tutturee maal naan jedha jiini dhumate kan kenname ji'a lama jiini dhumatee ji'a lammaffaa keessa yoo seenuuf taanu maal taatee maaliif naan xumurree jennaanini ani bee yaa'u nan deddeebi'aa Itoophiyaatti torban tokko nan deebi'a jedhee galeen ture garuu hajaan dhufeef naan dhumanne nan ture. Wakilii siniif kenneen dhufee ijoolleen biraatis hin jirti naan jedhe. Taada lakkoofsa wakilichaa maanatti hin kennine jennaan lakkoofsa wakilichaa naa kenne jechuudha. Amma eessa jira? Ammas Itoophiyaa akka jiruttan dhaga'ee nama bilbili jireetti kennetti. Itoophiyaa jira naan jedhan. Ani Itoophiyaa galee ji'a 9 muluu bilbila odoon bilbiluu fi lakkoofsa qabdaa? Nan qaba'ee. An sababa saniin bakka Itoophiyaa galeen ji'a 9 muluu odoon barreessuuf odoon bilbiluuf na jalaan qabu bakka asuma jira jedhee kanan deebi'ee dhufe jechuudha. Biyyan galee ture. Yoonas dhufus asis hin jiru bilbila wanta kana jalaa sin qabu. Itoophiyaa Addis Ababa jira jedhanii mucaan naan jedhe sun deebi'ee immoo bakka innis bilbila hin jijjiire na fakkaate argee hin beeku. Namoota naannoo isaa beektaa naannoo isaa hiriyoota isaattis kan beektaa? Lakki hin beeku namichuma wakiila jedhee naa kenne san malee lakkoofsa isaa malee hin beeku. Eme lakkoofsa isaa daarektii kenniin hojjeta ka jettu ijoollee taap iskiriin godhaa gaayis taap iskiriin godhaa sirriitti gaayis. Lakkoofsa isa kan Itoophiyaa qabdaa? Eeyyeen kan Itoophiyaas nan qaba kan asiis nan qaba kan lachuutunuu waasappii sin fayyadamaa kan Itoophiyaa qaxxitaa sin hojjeta. Waasappii miti daarektii natti kenne. Daarektii ishii duwwaa 9 ati koodii barreessiti duwwaa 914. Duwwaa 914. 41. 88. 41. 88. 88. 44. 44. Maal maqaan isaa? Siraaj. Si maaliin si beeka? Maashoomaan maqaan koo.
Siraaj eenyuuti inni? Siraaj Awwal na fakkaata. Siraaj Awwal. Suuraa isaa qabdaa? Nan qaba'ee. Suuraa isaas sagalee waliin haasofnes nama sitti ergee nama saniifis sagalee deebisees nan qaba. Mee suuraa isaa kaa'e tokko. Hin sodaattaa suuraa kaa'u? Hin sodaatu beeku malee. Bilbilachiin hojjetu inni Itoophiyaa kun. Nan beeku malee hin sodaatu maalan sodaatu. Bakka filiitaraa keessa geessee bakka suuraa. Suuraa namaa bakka jiru. Dafee waamu bilbilichee dafee waamu rakkoo qabu. Bakka suuraa keessa galtee suuraa isaarra keessa. Toleesh. Akkam goona kanaa. Mee yaalirra kaa'u. Bilbilichi sirrii miti garuu dafee waamu taanaan dhaqee ittiin bu'ee oo ture waan. Tole. Hin waama yeroo tokko. Dafee akkana ture waamu bilbili booda kana kana ta'e dhume Itoophiyaatti. Inni ture waamu dhaqee ittiin bu'u. Bakka suuraa kiyyaan suuraa isaa godhaa? Suuraa kee bakka naannaa isaa jirtu kana suuraa isaa keessaa bara. Bakka viidiyoo keetti kana iyyee kam jennee itti himna bakka filiitaraa keessaan dhufa beektaa. Viidiyoo hin cufatin kaa. Walla qoshi. Bakka filiitaraa keessa galteeti kanatti gootu garuu. Tole na yaala raakoo. Baagiraawundii mibbaan lagarra taaqaallee baagiraawundii ijoollee ishee godhaa hundi keessa nu himee. Nan beeka. Guys. Tap screen guys. What? Hundi keessa nu tap screen guys. Bilbila isaa duubaa natti kennite achii booda. Share godhaa fuula koo kana gadi qabaatti share godhaa hime. Warri baareen ammoo mucattiin ammoo mana madaamii kana keessatti rakkataa jirtu akkaataa warri baareen of saati. Bilbila eegiin ka'emas. Tap screen hundi keessa nu tap screen guys. Baagiraawundi godhachuu wallaalteetti. Nama beeku barbaadnaaf. Hawwii obsiidhe bilbileetiin ka'e. Dhiifama dhugaatti hin beekne. Itti wallaaleen. Maayikuun moo maal waan jettu?